ከበረ ዘሮ ደስ ድንግል ማርያም የመቤት የናንተ ግን እንዴት እንደማርጉ ያወቅ ነው እኔ እኮ እናንተው ነኝ ረሬጋ ከሬ ቀለተ ሰነቀለ ከሬ ዶግ የበሬዳ ተበረ በረና እንጀራ ከመቲ ጉበቴ አለ ሰበለ አለ ሰበለ alta batilla como te la de como te jalda betega ya isa ko ni mo ni tarbada nitri family ni lesimo tarbada ga di bu sedet ani makan kiya tafari zagayen jedama ana darra ganda warre gabro got ega wanni ni ani jechuu barbaadu waraana fintaaleeyyii amaara faannoo daraggeessa umuriisaa waggaa 15 kan ta'e darajjii amaara kan jedhamu daa'ima waggaa 15 haadhiif abbaan ijoollota qaban keessa ijoollota kaan gaa'ila isaaniitiin xumursiisanii daraggeettiin ishee qofatu kan warraaf ajajame haadhillee umurii ishii kan umuriidhaaf fagaatte abbaanis umuriidhaan kan fagaatee warra tajaajilaa jiru warra akka fe'isaa fintaaleeyyiin amaaraa mucaa kana fudhatte jalqaba rasaasan luka isaa rukkutte gaafa inni fiigee jalaanan ba'a jedhu jarri reebdee harkaan isa qabatte kottee rukkuttee reebdee harkaan qabattee gaafa harkaan qabattu mucaasan muka hidhanii qaarezaadhaan qabanii gara magaalaa isaanii Salalkullaa kan jedhamu kaambii isaanii iddoo waraana amaara faannoo kun itti wal qabu Salalkullaa kan jedhamu Salalkullaa qabatanii deemanii mucaa kana doorsisanii haasofsiisanii jedhanii mucaa sana haasofsiisanii maaloo nan ajjeesina gaafa jedhee mucaa sun naasa'ee isaan taasau mucaa san rasaasanii miti billaa halbeedhaan morma isaa irraa gatanii haadhiif abbaan erga kana godhame haadhiif abbaasa guyyaa 3 guyyaa 4 bulee du'a isaa dhabaniinaan du'uu isaatiif jiraachuusaa awwaallachuun illee waan tokko irratti bu'anii du'a isaa dhagaanii mucaasan reeffa isaa qeeratti gatanii kan allaachi nyaachisan bineensa nyaachisanii dargaggeessa waggaa 15 qaarezaadhaan baatanii dhaqanii mucaa kana qalanii ajjeesan rasaasan ajjeesuun dhiira rasaasan ajjeesuu waan guddaadha isaan garuu halbeedhaan qalanii foossa bineensa allaachaaf kennan haadhiif abbaasa awwaala isaa osoo hin argatin mucaa isaasan har'a haadhi manatti haftee boochee abbaan galgala ganama kan boo waa'uma isaati wanna isa ittiin jabeessan dhabanii ijaan argaa isa dhaban waan ta'eef reeffa isaatu arguun osoo reeffa arganii raatanii qixxee fayyaa argataniiti. Qofaa miti haadhaaf abbaan daa'ima tokko kan qabu dargaggeessa daa'ima takka qofa qaba fuudhee kan dhalfate daggee nugusee kan jedhamu guyyuma san mucuma kana faana kan jiru haadhi isaa ijoolleen isaa bakkee nama biraa hin qabdu daggee nugusee kan jedhamu kun daa'ima takka qaba karri isaa kiftii ta'eera karri cufamuu kan dadhabeeru guyyuma mucaan kun akkana ta'e kan amaara faannoo kanaan inni immoo rasaasan handhuura isaa garaa isaa kana waraananii maddii mataa isaa kana qaaroo gurraatirraan kan isa ajjeesanii isas bakkeetti sagatan taate kana hundumaa dhimma oromummaa dhimma sababa afaan oromoo dubbanneef dhimma oromummaatiin uummata keenya kun kan qalame kan qedee kaan kan qe'ee isaa gadhiise qe'eera godaane dhimma oromummaatu isaan godaanse dachee isaatirraa dachee oromiyaatirraa buqqaa jedhame dachee oromiyaatirraa buqqayii darraan afaan nuti kan amaarati oromoo inni gaallochi innesu agar sulultaano dhani qofa kanaa isaan isaa buqqisaa jedhama buqqisaa haleela ari'a ajjeesa gaafa irra geechan ilma namaa hin dhiisina ilma dhiira irra darbina qalaa dha kan jedhani qabeenya isaanii irraa dhuunfadha fudhadha gaafa kana iddoo gadhiisee hin deemtu oromoon biyyan qabdu darraa keessa teeche biyyi isaanii sulultaatti galanu kan jedhani kanaan nurra deemanii fokkoraniiti yaasaminoo tsiggeeli jedha gaafa fokkoru gaafa nurratti dhukaasu naawuxaa gaalla dheetan warraabsaatu garbummaa seernoota darbee garbummaa cunqursaa sirnoota darbee sanarrallee ummata darraa kanarra hin haqamne nutti abaasaa jira
mootummoota darbee sirnoota mililikii raawwachaa ture. Akkuma harma muraa duraanis har'allee abboota keenya haadhota keenya kan muraa jira. Harka isaanii kutanii qofa kan horii ittiin haleellatanii galan. Qabeenya uummata keenya kana. Har'uma kana immoo wanni nuyi yeroo hunda boonyee qabeenyuma ishee jirtu kana karaa ishee sabasabannee ishee walitti qabannee nyaannu hin qabnu. Hin nyaannu karaa nyaannu hin qabnu. Nurraa fudhadhaa inneetis qaama mootummaattis iyyine qaamni mootummaa furmaata nu gochuu dide. Qoota diinni nyaatu mootummaa naa nyaatu innillee iyyenne furmaata nuun kennine mootummaan. Horii taanii harka nurraa kutanii horii ittiin haleellatu isa jette kana akka jechama wayitimoo waan qabatamaa. Waan qabatamaa. Attam. Waan qabatamaadha. Waan qabatamaa harka kuteetoon an horii haleelu. Gaafa ammuma bara 2016 keessa asuma harboo raachoo keessa jaarsa isa hin qabneeyyuu harka kutanii horiin ittiin yahoo ichaatee ittiin horii haleelanii galan qorroo ganda barbareetii irraa qabe. Kun iddoo as bichaaf miti ganda warree gabroo kana bichaa irratti miti. Asiiyyuu waan akkasii tokko ta'eera. Asiiyyuu waan akkasii ta'ee jira. Asii ganduma asii keessa dargaggeessa umurii isaallee naannoo waggaa 18 hin ta'a. Obbo Sarroo Shumatee kan jedhamu akkas godhan taatee akkasii irratti raawwatan. Dubartii Shittee Dubbaalee kan jedhamtu. Osoo ishii fiigdee alaan dheeffee jirtu rasaasaan rukkutanii tafa keessa ishii baasan mucayyootu narra fiichee jirti. Dalagachuu kan hin dandeenye daa'ima. Adaada ishii fudhattee fiichee ol kaawwattee jirti amma mucayyoo daa'ima dubara waggaa 15 taatullee ishii. Mucaa ammaati jettu kana haa eewnaan jette kan harka isaarraa kutanii horii ittiin haleellatan itti. Horii ittiin haleellatanii artifishaalii kanatti godhanii. Eenyu itti maqaata? Sarruu Shumateedha. Hayyee. Sarruu Shumateedha maasuma gooxi masuurii keessa ganda warree gabrootinnis guyyuma san haleellan kun irra dhaabbatanii as faraarraanii isa rukkutan. Hayyee. Gaafa kana mucaan kufnaan ajjeesni ani kan irraa deemanidha. Harkaan qabanii deemanii tedduma Saralqullaa jedhamu magaalaa faannoodhaaf jedhanii kenname kana keessatti hin qalanii jechuudha. Dubbisanii maal jedhanii doorsisanii albeedhaan caqacaqanii cuubee adda addaatiin asiin qaama isaa mulluma tafattafanii sanirraa kan hafe dhumarratti hin qalanii jechuudha daa'ima kana. Maqaan isaa eenyu naan jette? Darajjee Amaaree Asfaa kan jedhamu. Hayyee. Akkasittiin qalanii guyyuma sanii guyyaan jaartii waggaa 85 rasaasan rukutanii raawwatanii baatanii ibiddatti gatan. Eenyu jaartiin kun maqaa ishee beektu? Maqaa ishee amma tokko nan irraanfadhee haadha Cabar jedhamti. Inni immoo jiruu daadaa gooxii dhanqaa jedhamu keessatti. Akkas godhanii kana jaarsotii abbootii gadaa jedhamu namoota lama Ayyalee Kabbaboo kan jedhamu jaarsa biyyaa akkasuma abbaa gadaa biyyaa uummata namoota lubbuudhaan wal ballee ajjeesillee an araarsa turan. Jimaa Sanbatoo kan jedhamu nama umuriin isaa waggaa 78 ta'u jaarsa biyyaa kanaanan beeku. Deemuu hin danda'u harkaa qe'eetti argatanii kan ajjeesan. Burjaa Dabalee kan jedhamu umuriin isaa waggaa 79 akkasumatti qe'eetti warra argatan. Warroonni kun immoo warroota jaarsa biyyaati jedhamanii tooni nama hin araarsan jedhama san ajjeesanii deemanii. Kun hundumtuu Oromoo waan ta'aniif Oromoo waan ta'aniif qofa Oromoo lafarraa duguugudha jedhamee tooni argatanii naan dhahanii jechuudha. Namoota kanneen kaan immoo namoota 50 ol qonnaan bulaa maqaa isaanii duraan kaasatii turre. Namoota 50 ol hin taane jechuudha osoo lakkoofne kan ajjeefaman. Argatanii awwaalaniiru maatiin isaa mo'attanii. Hin arganne achumaan hambifatan. Achumatti bakkeetti gatan qalanii allaacha nyaachisan. Allaachatu nyaata. Allaachatu nyaata. Qeera keessatti gatanii allaachi nyaata. Qalanii gatu. Isa bichaa miti maqaa isaa wallaalee isa asuma ganduma aanuma kana keessa ganda jirru daara keessattis achumatti qalanii bira darbanii tooni deeman bakkeetti allaacha nyaata isas. Kamaalan jedhamu. Nama Kamaal Hussein jedhamu. Akkasuma godhan akka darajjee kana qabatanii ba'anii qalamee inni achumatti. Isas mormata irraa kutanii? Musliima inni sirrii. Nama qeerroo Sarruu Shumatee Dooyyoo jedhamu immoo ganda warree gabroo gooxii masuurii keessa qabanii harkaan harka irraan muranii horii ittiin haleelanii galan. Eenyu? Nama Sarruu Nugusee Sarruu Shumatee Dooyyoo jedhamu. Akkam ta'e amma ni du'e moo Injira. Harkisaa irraa jette? Injira harka irraa kuttan asumatti. Kutanii horii ittiin haleelanii galan. Yeroo warra guddi. Kana qeerroodha qeerroo waan ta'eef waan biraa miti.
Sababa Oromoo teenyeef miidhannoon hin jiru, homtuu hin jiru waan kana beekaniif bakka isaan duguugga sanyii nurratti raawwataa jiran. Kam jireenyi kun jajjabaattu? Maal jennu garuu maal taanaree garuu jirra kan. Eenyu maqaan keessan? Maarii Absaat. Asfaa eenyu? Absaat Olaati. Mucaa keessan tokko isin hirkaa fudhatanii turanii jedhume eenyu inni maqaan ta'a attam godhan? Maqaan isaa Darajjee Maariiti. Ayyee. Darajjee Maariiti. Naasii 21. Ishiin kun xalamu waggaa 15. Waggaa 15 masuma fudhatanii baanii asuma fudhatanii baaniitu maqalan. Maqalan. Ishiin lolaa maal laayiti? Umaan qabdu qawween qabdu maaliin lolti? Wati ishii qalan ishii. Am argattanii awwaallattanii. Eessa hin argadha? Reeffoo karaa baanii fudhannu dhabne. Reeffoo karaa baanii fudhannu dhabne maaliin baanii fudhanne? Ishiinuma qalatan malee inuma qalan isaa. Haati akkam taate gaafa kana dhageesse? Maal gooti ree? Makaruma agarraa kinoo akkanumatti bakka balbala duratti hafteetti. Hafteetti maal jetti ree numa tafaraaggatti. Argataanii fuudha ree? Yaa fuudha. Fuudha. Na fuudhu maal qaba? Tutti ilaala. Booda keessa nama daa'ima baattee fudhattee faqaluu qabdi. Kana keessa jirra kaanuuroo kanaa zabanaa kana keessa. Nu gajaajessiteeti ijoollee nu jalaa fudhattee qalteeti gajaajamneeti lubbuu teenya fammaa irraatu garuu namni bishaan midhaan tana nyaatu wanna goonu dhabnee tafasaa agarra. Akka baraatti bulla jennee tafasaa agarra ilaa kana keessa. Kan du'ellee dhiyootu dhala ofii arganii awwaallatanii bo'anii Eeduma innaa isa qalanii reefuma isaatu fudhattee biyyeedha waliin gaattee kanaami. Allaatti nyaachisan ijoollee keenya. Maal gadi ka'a? Maal gadi ka'a? Gadiin kaa'u. Ani isaa gadiin kaa'u. Gadiin kaa'u. Maal jennare? Marribaan nu gubee tammaa irraati tun namni bishaan midhaan nyaatu tun jennee teenya malee. Akka isaa sanitti diroo eeggannaa malee. Maaltu nuuf? Godha akka manisa godha dareetii akka wanti guddina goote daadhi gubattee qeettattee godha.